Geenne badhaadhaa warreen OBN daawwatan oduu wasaa kanaaf jenne immoo kan isinitti himu Ansiisaa Girmaati. Oduun jalqabaa immoo akkas jetti. Hariiroon waliigalteen Itoophiyaa fi Giinii waliin taasifamu hariiroo biyyoota lameenii sadarkaa tarsiimaatti kan ceesisu jedhame. Pirezidaanti Saalawarq Zawudee pirezidaantii Giinii Alpha Condé masaraa biyyoolessaatti simachuun waliin mari'atanii jiru. Hayimaanoot Kubabuu bal'inaan isinitti himti. Pirezidaanti Saalawarq Zawudeen gita isaanii pirezidaantii Giinii Profeesar Alpha Condé waajjira isaaniitti simatanii waliin mari'atan. Daawwannaan hojii pirezidaanti Alpha Condé nuufii ka addaati qaba. Walitti dhufeenya biyyoota lameenii ilaalchiseetis ministeera muummee waliin marii taasisanii jiru. Hundi keenya Afrikaanota taanee akka dhaabbannu nu barsiisanii jiru kan jedhan pirezidaanti Saalawarq walitti dhufeenyi Giinii fi Itoophiyaa gara walitti dhufeenya tarsiimootti kan guddateedha. Dhimmoota adda addaarrattis waliigalteewwan garaagaraa mallatteessamee jira jedhan. ስምምነቶች ተፈርመዋል። ስምንተኛውም በመፈረም ላይ ያለ ነው። ወሊገልቴን ቶርበፋ መለቴፈሜ ጅር ሰዴተፋኒስ መለቴፈማ ጅር ኢትዮጵያን ብዮተ ሙራሰ ወሊን ወሊቲ ዱፌኘ ተርሲሞዋ ከንቀብዱ አሞ ጊኒን ቶኮ ጊኒን ስርነ ጊተ ቢታ አፍሪካ በላሌፈቹን ገሄ ጉዳ ተበቴ ጅርቲ ከናፍ ጊኒ ፊ ኢትዮጵያን ወሊቲ ዱፌኘ ጭማ ኡሙን barbaachisaadha. Har'as kan ta'e kanuma dameewwan hedduu irratti waliigalteen mallatteeffamee jira. Keessattuu komishinii waliinii ministeerotaa dhaabbatee jira. Sana jalatti waliin waan hedduun hojjechuun ni danda'ama. Pirezidaantiin Giinii Profeesar Alpha Condé gama isaaniitiin walitti dhufeenya Giinii fi Itoophiyaa waggoota dheeraa lakkoofsisee daran cimsuuf daawwannaan hojii Itoophiyaatti taasisnu gahee guddaa qaba jedhan. Daawwannaa hojii guyyaa sadiif garee isaanii wajjin kaleessa galgala Itoophiyaa kan galan pirezidaanti Alpha Condeen ministeera muummee Dr. Abiy Ahmad waliinis walitti dhufeenya biyyoota lameenii haala cimsuun danda'amu irratti waliin mari'atanii jiru. Hariiroon Itoophiyaa fi Giinii guddina dinagdee biyyoota lameeniif murteessaadha jedhame. Waliigalteen komishinii waloo ministeerota Itiyoo Giinii hojiilee adda addaa waliin hojjechuu fi mallattoon adda addaa waliin mallatteessanii jiru. Abdii Rabbummaa bal'inaan isinitti hima. Ministeerri muummee Dr. Abiy Ahmed pirezidaantii Alpha Condé waliin mari'atan. Muummeen ministeeraa Dr. Abiy Ahmed jiila pirezidaantii Riippaabilika Giinii Alpha Condeen durfamu waajjira isaaniitti simachuun mariisan. Hariiroo gaarii biyyoota lamaanii jidduu jiru cimsuuf kan hojjetamu ta'uu muummeen ministeeraa Dr. Abiy Ahmed himan. Pirezidaanti Condeen gama isaaniitiin jijjiirama muummeen ministeeraa Dr. Abiy Ahmed Itoophiyaatti fidaa jiran dinqisiifataniiru. Hariiroon Itoophiyaa fi Eertiraa haaromuun gaanfa Afrikaatti nagaa fi tasgabbii buusuun misooma mirkaneessuuf hojjetame gaarii ta'us ibsan. Dureewwan lamaan marii taasisaniin booda waliigalteen adda addaas mallattaaniiru. Kana malees ministeeronni Giinii fi Itoophiyaa waliigaltee komishinii hundeeffatan walii mallatteessan. Ministeeronni biyyoota lameenii komishinii walgahii waliinii Finfinneetti jalqabaniiru. Ministeerri dhimma alaa Itoophiyaa Dr. Warqinaa Gabayyoo gita isaanii ministeera dhimma alaa Giinii Maamir Turee waliin waliigaltee biyyoota lameenii gamaggamanii jiru. Dr. Warqinaa Gabayyoos maricha irratti biyyoonni lameen komishinii waliinii ministeerota hundeeffachuun hariiroo biyyoota lameenii ture kan jabeessu jedhan. Komishinii waloo ministeerota Itiyoo Giinii kunis gara fuula duraatti damee qonnaa, geejjiba qilleensaa, fayyaa, saayinsii fi barnoota olaanoo aadaa fi turizimii irratti waliin hojjechuu waliigaltee mallattaa'edha. Komishinii waloo kunis waggoottan dhufanitti walgahii isaanii irratti faayidaa waliinii isaanii irratti akka mari'atan dubbii himaan ministeera dhimma alaa obbo Nabiyaat Geetaachoo himan. አንዱና ዋነኛው በሚኒስትሮች ደረጃ ቋሚ ሆነ inni jalqabaa fi ijoon sadarkaa ministeerotaatti kan dhaabbate komishinii waloo walii galamedha. Hojiiwwan kanneen akka qonnaa, fayyaa, geejjiba qilleensaa, teeknooloojii haaraa fayyadamuu irratti waliigalteen taa'ee jira. Itiyoo Giinii waliigaltee deeggarsa biyyoota Afrikaa biroo wajjin Itiyoophiyaan gama investimentii fi daldalaan jiru akka cimteetti fuftus himan. ጊኒ ጋር ብቻ ሳይሆን ከሌሎችም የአፍሪካ ሀገሮች ጋር ያለን የንግድና የኢንቨስትመንት ልውውጥ Giinii qofaa wajjin osoo hin taane biyyoota Afrikaa biroo wajjinis hariiroo cimsuun investimentiin daldalaan waliin hojjennee dinagdee keenya gama hundaan utubuudha. Riippaabilika Giiniitti ministeerri dhimma alaa Maamir Turee waliigaltichi biyyoota lameeniif gama dinagdeen siyaasaan walitti dhufeenya waldeeggaruuf gargaaraa jedhan. Akka biyyoolessaattis ta'e akka addunyaatti waliigalteen hojjechuuf carraa gaarii argamedhas jedhan. Hooggantoonni biyyoota lameenii iddoo argamanittis waliigalteen alergii mallattaa'eera. Itoophiyaaf Giiniin bara mootummoota darban Haayilee Sillaaseef Seeku Turee hariiroo cimaa qabaachuun gamtaa Afrikaa kan hundeessan. Biyyoonni lamaan hariiroon isaanii bara 1950 irraa eegalee yommuu ta'u bara 1962 Giiniin imbaasii ishee Finfinneetti banatte. Jijjiirama ministeerri muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed Itoophiyaa keessatti fidan nageenya Afrikaaf gumaacha guddaa waan ta'eef deeggara mul'ata isaanii dhugoomsu
qabna jedhan durataan Koomishinii Gamtaa Afrikaa Muusaa Fakii. Walga'iin 34ffaa hojii raawwachiistuu mana maree Gamtaa Afrikaa taamaa jira jedhamee jira. Girmaa Hundeemuu bal'aan isinitti hima. Walga'iin 34ffaa hojii raawwachiiftuu mana maree Gamtaa Afrikaa magaalaa Finfinneetti taa'amaa jira. Waltajjicha haasaan kan banan durataan Koomishinii Gamtaa Afrikaa Muusaa Faaqii Mahammad yeroon kun Afrikaadhaaf yeroo murteessaa fi riifoormii keessatti galaa jirtu akka ta'e ibsaniiru. Akka fakkeenyaattis Itoophiyaatti Dr. Abiy Ahmed gara aangootti erga dhufanii as jijjiiramni argame olaanaa akka ta'e ibsaniiru. La vision qui anime le Premier ministre Abiy Ahmed d'Éthiopie et d'autres dirigeants de la région. Jijjiirama Itoophiyaa keessatti ministeera muummee Dr. Abiy Ahmediin dhufe deeggaruun mul'ata isaanii dhugoomsuu qabna. Jijjiiramni dhufaa jiru kun Afrikaa bahaa keessatti tasgabbii fiduuf gumaachi olaanaa waan ta'eefis dinqisiifataniiru. Yeroo ammaa kan Afrikaatti godaansi rakkoo guddaa akka ta'e kan ibsan Muusaa Faaqiin godaantota miliyoona 65.3 akka addunyaatti jiran keessaa harki 80 Afrikaanota jedhaniiru. Rakkoon godaansaa sababni isaa nagaaf tasgabbii dhabuu akka ta'e kan ibsan Muusaa Faaqiin nageenyi, dimokiraasii fi misoomni wantoota xiyyeeffannaan itti kennamuu qabudha jedhaniiru. Kana malees rakkoo dinagdee Afrikaa furuun murteessaa akka ta'e ibsaniiru. Dhaabbata biyyoota gamtoomanitti hojii raawwachiistuun Koomishinii Dinagdee Afrikaa Veeraa Soongee gama isaaniitiin godaantotaa fi dhimma godaantotaa irratti xiyyeeffannaan kennamuu akka qabu ibsaniiru. Teekinooloojii dijitaalaa fayyadamuun daldala bilisaa irratti kan xiyyeeffatamu ta'us himaniiru. Digitization has opened opportunities to labor markets and will enable Africans to use both the process of digitization and the free movement of people and services to ensure that we can reinsert Digitalizationin gabaa hojii humna namaatiif carraa uumeera. Afrikaanonni adeemsa digitalizationii sochii bilisaa fi sochii tajaajilaa akka taasisan gargaara. Kanaaf Koomishiniin Dinagdee Afrikaa giddugala daldalaa fi dinagdee digitalizationii babal'isaa kan jiru. Kanaafis Koomishiniin Gamtaa Afrikaa Baankii Addunyaatii fi dhaabbilee biyyoota gamtoomanii wajjin qindoominaan hojjechaa jira. Waltajjii kanaanis dhimmoonni godaansaa, buqqaatota, walitti hidhaminsi bu'uuraalee misoomaa, daldalli bilisaa ajandaa ijoo marichaati. Hospitaalli Mukaxurrii haaraan dhiyeenyatti hojii eegalee tajaajila wal'aansaa fayyaa qulqullina qabu nuuf kennaa jira jedhan jiraattonni aanaa Waacaalee fi naannoo ishii. Ammaa Getaachoo. Hospitaalli Mukaxurrii hospitaalota naannoo Oromiyaa keessatti haaraa ijaaramanii fi dhiyeenyatti hojii eegalan keessaa tokkodha. Hospitaalichi erga hojii eegalee ji'oota muraasa ta'us akkuma hospitaalota buleeyyii fakkeenyummaa qabanii tokko tajaajila wal'aansa fayyaa si'ataa fi qulqullina qabu nuuf kennaa jira jedhan jiraattonni aanaa Waacaalee fi naannoo ishii OBN dubbise. Sa'aatiidhaan nu ilaalan, qoricha gizeedhaan dhufanii qayyaru. Rakkoo jiru nu gaafatu, maal isin gargaaru jedhan. Maal si barbaachisadhanii halkan guutuu jaajjanii maal jedhanii kudhan deebi'anii nu gaafachuun isaanii ani eessumattuu hospitaala akkamittuu kana argee wannan hin beekne fi sirriitti gammachuu guddaan natti dhagahame. Biqiltuun amma dhaabbachaa jiru kun gibbiin kun as koottaa jedhee namaas dhufee deemaa namaan godhu gibbiin isaa sirriitti nama hawwisiisa. Ijaarsi hospitaalichaa xumuramee dhiyeenyatti hojii eegaluun isaas baay'ee nu gammachiiseera. Armaan dura tajaajila wal'aansa fayyaa hospitaalota keessatti kennamu argachuuf iddoo birootti imaluun baasii fi ifaajee tures nurra hambiseera jedhaniiru. Finfinnee deemaa turre jechuudha. Baasii masaafaraan hin jira. Bootan bultiitillee achitti baay'ee widdiidha waan ta'eef akkasumas waan nyaatamullee wanti dhugamullee widdiidha waan ta'eef amma isarraas bilisa ta'aa jirra. Dhiyeenyaafis taanan waan hundaafuu taanan asitti baay'ee itti gargaaramaa jirra. Icciitiin milkaa'ina hospitaalichaas jalqabumaa ogeessonni hojjettoonni deeggarsaa fi hooggantoonni hospitaalichaa miira tajaajiltummaatiin qindoominaan hojiitti galuu isaaniitii kan jedhan immoo hojii gaggeessaa hospitaala Mukaxurrii obbo Laaschaalaw Hayimaanooti. Qulqullinni ijaarsa gamoowwan hospitaalichaa garuu hanqina waan qabuuf qaamni dhimmicha ilaallatu xiyyeeffannaa kennuu qabaa jedhaniiru. Qulqullinni isaa rakkoo mataa isaatii kan qabu jechuudha. Korniisii yoo ilaallu jijjigaate kan jiru. Kanaaf qaama dhimmi ilaaluuf akka nu dabarsite. Muuxannoo hospitaala Mukaxurrii hospitaalota buleeyyii godina Shawaa Kaabatti argaman keessatti babal'isuun ergama hospitaalotaa caalmatti mirkaneessuufis hojjetamaa jiraachuu itti gaafatamaa waajjira eegumsa fayyaa godina Shawaa Kaabaa obbo Geetaawoon poolisii himaniiru. Kenna tajaajila fayyaa sadarkaa hospitaala jalqabaatti kennamuudhaa qabu
qulqullinaan kennuudhaaf tattaaffiin taasisaatii jiran kan jajjabaachuu qabuu fi kan abdii namaa kennuudha jechuudha. Hospitaalota kan biraatiifis fakkeenya ta'uu danda'a keessattuu hospitaalota jalqabaatiif. Ijaarsa hospitaalichaas ilaalchisee walharkaa fuudhinsi kan hin taasifamne waan ta'eef akkaatuma waliigalteetiin kontiraaktarri akka sirreessu hojjetamaa jira. Ogeessota ijaarsaatiinis hordofamaa jira jedhaniiru. Ijaarsa isaa wajjin wal qabatee bakka bakkatti koorniisiin gadhiisuu ijaarsi isaa darbee baqaquun kun hin mul'ata. Kontiraaktarri walharkaa fuudhinsi hin gaggeeffamne waan ta'eef akkaataa itti waan sirreessuu danda'u qabxiiwwan sirreessuu danda'u ogeeyyii maandisoota biiroo fayyaa waliin ta'uudhaan itti himamee yeroo ammaa kana keessatti kan sirreessaa jirudha jechuudha. Barmaatilee miidhaa geessan balleessuu fi eenyummaa aadaa fi safuu hawaasni qabutti deebi'uun murteessaa ta'uu himame. Erga gonfaamuu bal'aan isinitti hima. Obbo Mokonnin Ballataa ogeessa xiinsammuu hospitaala meedikaalaa fi kolleejjii Adaamaatti tajaajila qindaa'aa miidhaa dubartootaa fi daa'immanii hir'isuu irratti hojjechaa jiru. Obbo Mokonnin yeroo baay'ee leenjii dhimma hawaasummaan wal qabatan laachuun namoota sababoota adda addaan xiinsammuun miidhaman keessaa barmaatilee miidhaa geessan irratti beekamummaa qabu. OBN turtii dhimma barmaatilee miidhaa geessan keessaa dhiibbaa dubartoota irra ga'u kanneen akka dirqisanii gudeeduu irratti Obbo Mokonnin waliin taasiseen sababoonni odeeffannoon saalqunnamtii boodattafaa ta'u akkaataan daa'imman ittiin guddifnu rakkoolee jedhanii fi ijoon garuu hiyyummaa sammuuti jedhan. Kana jechuun beekumsa qalamaan namoonni fagaatanis aadaa fi safuu ganamaa hawaasni qabuuf irra caalan waan iddoon kennineef rakkoon kun hammaata jedhan. የመጀመሪያው ድህነት መንፈሳዊና ሃይማኖታዊ ድህነት ነው። Hiyyummaan jalqabaa ilaalchaa fi dhugeeffannaa amantaa irratti hubannoon yoo hin qabaannedha. Dhalli namaa lafarra yoo jiraatu ilaalcha amantaan cimaa yoo ta'e dhimmoota gaarii ta'e hojjechuuf haamilee waan qabuuf dhiibbawwan amma jennu raawwachuu dhiisuuf carraa bal'aatu jira. Kanaan ala yoo ta'e garuu haala nama suukaneessuu fi qaanessuun yoo hojjetu mul'ata. Fakkeenyaaf abbaan intala gudeede yoo jedhamu dhageenya. Inni biraa odeeffannoon saalqunnamtii irratti jiru laafaa waan ta'eef jechuun namni maaliif eessaa fi yoom saalqunnamtii raawwachuu qaba kan jedhu wanta hin jirreef karaa irratti akka saawwaa raawwata. Kun hiyyummaa sammuuti. Kanaaf fallis namni beekumsa qalamaa qofaaf of kennuu osoo hin ta'in dhugeeffannaa hawaasni qabu guddisuun barbaachisaadha jedhu. ፊደል ቆጥረናል ተምረናል ብለን የምንል ሰዎች qubee lakkaa'uun baranneerra warri ofiin jennu ummata keenyaaf dursa laachuun duudhaalee jaalalaa tokkummaa fi miidhagootaan warreen nu barsiisan manguddoota abbootii amantaa fi namoota jireenya isaaniin nu barsiisuu danda'an gara waltajjiitti fiduun rakkinichi kan dhufe numaanii furmaannes nu biraa yaadni jedhu argamnaan falli dhufa. Dhimma barmaatilee miidhaa geessan kanneen akka butii gaa'ela umurii malee irratti akkaataa hubannoon uumuun kutaan hawaasaa kamuu ittisuun danda'amu irratti mariin manguddoota abbootii amantaa dubartootaa fi hooggansa seektaraa dhimmi ilaallatu waliin godina shawaa kibba lixaa ammayyaatti taasifameera. Maricha irratti bulchaan aanaa ammayyaa obbo Alamaayyoo Shallamaa miidhaawwan barmaatilee miidhaa geessan akka aanichaatti jiran maqsuuf hawaasni aadaa isaa rakkoolee ittiin furuu cimsachuun walta'ee irratti hojjechuuf carraaquu qaba jedhan. Maalan godhee argamee waan jedhu maalan bu'aa buusee argamee waan jedhu san ilaaluun nurra jiraata iddoo jirutu hundi keenya jechuudha. Dubbii barmaatilee miidhaa geessan kanneen qaama tokkoof kennamee kan dhiifamu osoo hin ta'in nama hundaa waan ilaallatuuf jechanii irratti hojjechuu barbaachisa kan jedhan immoo obbo Taakkalaa Inkoosaa hoogganaa ittaanaa mana hojii abbaa langaa waliigala Oromiyaati. Dubartoonni bakka ga'uu qaban hirmaannaaf fayyadamummaa isaanii cimsuudhaaf mootummaan kan hojjechaa jiru. Kanaaf kan ammoo qindoominaan hojjenne ilmaan keenya yoo barsiisne ijoollee durbaa barsiisne sadarkaa olaanaarra yoo gahuu baanne kanuma barachuu eegalan kanuma nu jala jiran immoo hin gudeedamu hin butamu yoo ta'e booddeetti deebi'u malee guddina hawaasaa mul'isu jechuudha. Hirmaattonni marichaas rakkoolee barmaatilee miidhaa geessisan balleessuuf aadaa hawaasaa cimsuu tarkaanfiin gama kanaan jiru cimuu qabaa fi tokkummaan irratti hojjechuun barbaachisaadha jedhan. Maaltu balleessa waltuuffii walnaaquu amma eenyuun qadhee isa jedhamu sanaan miidhaa nama kanaa amma sila dubbiin gurra namaatti soo kanneessam dubbiin gadheen uumamuun nama ammayyaa hundame. Mucaa waggaa sagalii jechaan uffata ishee akkasitti hin qabattu ofitti kaleessi. Egaa har'a gizee kan hojjenne malee. Kana irratti raawwachuun kun amma hajjeessa hin qixxee amma nafsi ishii dabarsa hin qixxee. Tokko ta'ee lama ta'ee adda ta'ee otoo hin ta'e tokko ta'ee walitti dhufee waan sanaa uummata keessaa baasuu uummata barsiisuu gara fuulduratti uummata qulqulleessuu.
Jiraattonni godina Arsii aanaa martii bishaan dhugaatii qulqulluu dhabuun rakkoof saaxilamaa jirra jechuun ibsatanii jiru. Usmaan Qombii immoo bal'inaan isinitti hima. Jiraattonni godina Arsii aanaa martii bishaan dhugaatii qulqulluu dhabuun rakkoo hamaaf saaxilamneerra jedhan qaamni dhimma ilaallatus furmaata akka kennuuf gaafataniiru. Piroojeektiin kun bara 2001 dhaabate achirraa qabate eegumas dhaabate as dhaabatu malee wanni bu'aa buusee hin jiru. Bishaan as keessatti yoo nu galchanne nu iyyanne bishaan asumatti nu galchan asii bitanneet hin jiraan yookiin bitannaa yoo dandeenye moo dadhabne bishaan arjiinii kana fudhanne. Meeqa jaarkaanii meeqan bittu? Jaarkaa birii 10 binna. Bishaan namni guyyaa 2 guyyaa 3 hedduu oolettini laga bu'eettini waraaba. Amma har'a namni amma sa'aatii kana deeme sa'a 8 asitti deeme. Garama subii sa'aatii 11tti dhufne sa'aatii 8 galti keenya waraabbanneetiniin. Kanaafuu dubartoonni hiriyoota teennaa akka Moominaa Kadiiroo kan jedhamtu karaa kanatti deettee dhukkee kana keessatti harkatti deettee raattee harkatti qabatteetiniin galte horii taatu dhakaan meeqaatamtu itti ka'ee jiraataa jira. Garuu layni kun ammas talaan layni kun qal'ate ufii laga madda waan ta'eef qal'ate amma bakka goguuyyuu birraa qabna. Barsiisonnii fi ogeeyyiin fayyaa aanichaas dhabiinsi bishaanii kun hojii isaanii irratti dhiibbaa guddaa uumeera jechuun dubbatu. Barattoonni maal godhanii bishaan lafaa gana fagaatu qe'ee isaanii kiiloomeetira 12 akkas 15 irraa dhufan dhiisanii achirraa ammoo layni sa'a 1-2 akka caalaa deemamu bishaan baatanii achii ka'anii mana ga'anii achii deebanii mana barnootaa kana dhufanii barattoonni haala kanaan barsiisaa gargaaru. Kan ammoo hawaasni bishaan manaa ofii qabu ijoolleetti kennee hodhaan mallee deebi'ee rakkoo keessaa ijoolleen kanarraa akka ka'e mana barnootaa fulbaana baay'ee galmaa'u. Garuu achoo siqan rakkina bishaanii irraa kan ka'e maal ta'an jechuudha baay'ee rakkatu. Rakkina bishaanii baay'ee nu mudateera. Haga hojii dhaabuuti irratti gawaanii keenya wanti uffannu qabnu har'a kana kaasnee uffanne malee wanti miiccannu qabnu. Deessuun takka dhuftee dhiigni wanti dhiqamu hin jiru. Baay'ee keessa keenya ofii keenyaafuu balaafuu saaxilamaa jirra. Kabiraatii miti uummata tajaajiluu miti. Gaaffii yeroo dheeraatiin booda piroojeektiin bishaan dhugaatii tokko tolfamee turus sababii humna jenereetara boba'aan hojjetuutiin rakkoolee teeknika birootiin dabalatee tajaajila dhaabeera kan jedhan itti gaafatamaan waajjira misooma qabeenya bishaanii fi enerjii aanaa martii obbo Ballaxaa Darribee rakkoo kana furuuf dhaabbilee misoomaa fi miti mootummaa irratti hirmaachisuun tilmaama tiraanisfoormarii humna guddaa bishaan waliin gahu warra humna ibsaa gaafannee akka jirruu fi boolla bishaanii dabalataas baasuuf karoora qabaachuu isaanii akkasumas qaama dhimmi ilaallatu waliin taane yeroo gabaabatti rakkoo kana ni furra jedhan. Fallisaa akka keessatti fallisaa takkaa fi takka kan ganda kanaaf bishaan rakkoo bishaanii isaanii dhaabbiidhaan hiikuudhaaf inni tokkoffaa boollummaan jiru kuni hanqina bishaaniin qabu humna ibsaatti nu jijjiiramee iddoo babal'ate kanarratti bishaan gahaa akka nu kennu taasisu. Inni lammataa gandi kun immoo bal'aadha baay'ee. Warreen hafan inni kun haga fedhe sa'aatii deemee afurrasitti bishaan dhufu warra giraafiitiidhaan biraan geennetu jira waan ta'eef isaaniif immoo boolli tokko qotamee fi bifa haaraan kuusaanis tamsaasnis bifa haaraan hojjetamee fi akka rakkoon isaanii dhaabbiidhaan hiikamuuf hojjetamuu qaba. Itti gaafatamaan waajjira misooma qabeenya bishaanii fi enerjii godina Arsii obbo Amaan Katabootis rakkoo kana waaraan furuudhaaf piroojeektii tajaajila dhaabee kana humna mootoraa boba'aan hojjeturra gara tiraansfoormariitti jijjiiruudhaaf tilmaamni qarshii miiliyoona 2tti siqu raawwatame dhaabbata NGO SDG jedhamurraa deeggarsa argameen hojiin eegalamuuf jira jedhaniiru. Yoom hojiitti galamee rakkoon kun furama jennes gaafanne. Kan jalqabaa kan amma tiraansfoormarii qabatu kun akkaawuntii irratti baay'een fasasee jennaan tilmaama duraa tilmaamamee jira. Yeroo gabaabatti maallaqni kun erga argame itti deemuu danda'a tiraansfoormarii dhiyeessuu danda'an jechuudha. Harkifannaa minaalbaata dhaabbata amma warra ibsaa kanaan jiraachuu mala. Nuti amma dandeenyeen garuu akkamitti dursaa nu kenna waan jiru kana xiyyeeffannaa addaa gooneetiin itti deemaa jira jechuudha. Isaan yookaan deeggarsa nu godhan maaliif biiroo keenya waliin qabatu jechuudha. Caalmatti dhiibbaa qaamolee garaagaraallee barbaada. Deeggarsi biiroon keenya godhullee guddaadha naannoo kanatti. Haa ta'utii garuu carraa argame kana ariifachiisuun jalaggallee ammoo raawwachiisuudhaaf tumsa godhuun gahee tokko kennaa. Rakkoon kun yoo furame tajaajilli uwwisa bishaan aanichaa harka 57.98 ture gara harka 60tti akka ol guddatu danda'u himaniiru. Keessattuu gandoonni aanichaa Heellaa Kiyyaa fi Wataroo Diinoo naannoo magaalaa Caffee Burqaa jedhamtu jiran teessuma lafaatiin lafa gogaa laggeen yaaturraa fagoo ta'anii fi burqaa uumamaatis kan hin qabne ta'uu isaaniirraa kan ka'e haroo namtolchee ji'oota muraasaaf turaniin ala wayitii bonaa fi afraasaattis rakkoo bishaan dhabuu kanaaf hedduu saaxilamaniiru. Jiraattonni aanichaa komishinii OBN itti dhiyeeffatan kunneen
bishaan argachuuf sanuu kan qulqullina hin qabne hanga kiiloomeetira 15 deemuudhaan loon obaasuufis ta'ee dhugaatii namaatiif fayyadamaa jiraachuu isaanii gareen OBN wayita hojiif achitti imalli argine teejjamneerra. Kan daawwachaa jirtan OBN oduu isaa kanaaf jennes kallattiin isin bira gaatu jirti oduu biyya laas qabna. Lammiilee Suudaan kibbaa gara Ugaandatti baqatanii turan gara biyyaatti deebi'aa jiraachuun isaanii himamee jira. Haalli nageenya biyyattii fooyya'aa dhufuun lammiilee biyyattiif abdii ta'aa jiras jedhamee jira. Dirribii yaadatamuu waan kanarraa fekkattan isinitti hima. Sudaan kibbaa walabummaa ishee argachuuf Sudaan waliin waggoota hedduu fincilaa fi waraana keessa turte. Walabummaa kana gonfachuuf Dr. Joan Giraadii hanga Salvaakiriitti wareegama qaalii kaffalaa turani. Biyyattiin bara 2011tti walabummaa ishee gonfatte. Walabummaa kana dhamdhamtee osoo afaaniin fudhatiin bara 2013tti waldiddaan pirezidaantii biyyattii Salvaakirii fi itti aanaa isaanii Dr. Riek Machar gidduutti uumameen sababa du'aatii fi godaansa namoota hedduuf ta'eera. Jaalleen gaafa qabsoo wal faana dhaabbataa turan injifannoo isaanii osoo sirriitti dhamdhamatiin wal waraansa eegalanii. Wal qoqqoodinsi saba Dinkaa fi Nuweer gidduutti uumameenis rakkicha daran hammeesseera. Sababa kanaanis lammiiwwan biyyattii hedduun galaafatamaniiru. Kaan ammoo qe'ee fi qabeenya isaanii gadi lakkisuun godaansaaf saaxilamaniiru. Lammiiwwan kunneen biyya keessattis ta'e alatti beela dhibee fi rakkoowwan biroo hedduun dararamaniiru. Gamtaa Afrikaa fi dhaabbanni biyyoota gamtoomanis walabdee garee lamaan gidduu jiru akka hiikkatuu fi nageenyi akka buuf yaalii taasisaa turani. Pirezidaantii biyyattii Salvaakirii fi Dr. Riek Machar waraanni akka dhaabbatuuf nageenyi akka buuf yeroo hedduu walii galanis hojiitti hiikuurra wal gaarreeffannaa fi walitti dhaadachaa turani. Yeroo dhiyoo as ammoo Salvaakir Dr. Riek Macharii fi gareen mormitootaa biroo waliin ta'uun nageenyi waaraan akka dhufu walii galuun isaanii ni yaadatama. Sababa kanaan biyyattiin tasgabbaa dhufuu isheetiin lammiiwwan godaansaan biyyoota alaa jiran gara qeessaanitti deebi'aa jiru. Akka gabaasa ejensii buqqaatota dhaabbata biyyoota gamtoomanitti lammiiwwan Sudaan kibbaa 20,000 ol ta'an Ugaandaatti godaananii turan fedhii isaaniin qeessaanitti deebi'aniiru. Dhaabbata biyyoota gamtoomanitti bakka bu'aan komishinera olaanaa buqqaatota Joon Baatiroo lakkoobsi lammiiwwan qeessaanitti deebi'aa jiranii garaagarummaa guddaa qabaa jedhaniiru. Mootummaan Sudaan kibbaa namoonni 100,000 fi 30,000 gara qeessaanitti deebi'aniiru jedhus ejensichi buqqaatota 20,000 qofaa kan lakkaa'e ta'uu himaniiru. Gareewwan wal morman humna waraanaa isaanii ijaarrachaa waan jiraniif lammiiwwan kunneen ammas godaansaaf saaxilamuu waan danda'aniif dhimma xiyyeeffannoon ilaalamuu qabus jechuun shakkii qaban himaniiru. Waajjirri ministeera muummee Ugaandaas dhimmicha xiyyeeffannoon ilaalaa kan jiranii fi namoota hanga simachuu danda'an adda baasuun qophaa kan jiran ta'uu himaniiru. Waggootan muraasaan dura waggaa waggaan lammiiwwan Sudaan kibbaa 100,000 lakkaaman Ugaandaatti baqataa turani. Waggaa darbe garuu lammiiwwan Sudaan kibbaa gara biyyattiitti godaanan 30,000 qofaadhas jedhaniiru. Ugaandaan buqqaatota miiliyoona 1.2 keessummeessuun seenaa ishee keessatti olaanaa ta'ee galmaa'eera. Buqqaatonni 700,000 fi 89,000 ol ta'an Sudaan kibbaarraa biyyattiitti godaananii argamu. Nagaa fi tasgabbiin biyyattiitti bu'aa jiru kun itti fufnaan abdiin egeree lammiilee biyyattii fi akkasumas kan ardii Afrikaa fi addunyaas ni ta'a. Jiinwaatu gabaase. Oduu wasaa kanaaf jiran golobeen jira qophiileen OBN itti fufuu gama kootiin olti yoosee.